Rahaa uumaan keessatti nyaataaf dhugaatii irri barraa fagaatee jira. Waan kana immoo karaa gartee lafa jalaatiin karaa keessaatiin xumuruun dirqama ta'a jechuudha. Ati qeerroo bira hin deemtaa ayyala makroonaa ni beekta mana isaa. Boriin booda dandeemaan. Bakka jira? Bakka akka keessa hojjetu beekaa. Torban lama booda dandeema gara. Taap godhaa astii taap argu namni kun ni taaptaabii godhe astii taaptaabii godhaa. Kairoo waan isii caaltu yoo bakka sii buufnee barbaadda. Kairoo. Barbaadu. Kan biraan barbaadu. Naan kennituu miti ka jettee wanni yatiyaa milikkite mallatuu gaafii kan goote kun tiiktookicha moo isiidhuma qeerroo jedhaa amma wanni ergaa guddaa qaba bara duraan kairoo jedha maqaan kee kun amma naan kennituu miti jedha. Hin kennitamoo hin kennitu. Kun amma gaafii lolaati kun. Naan kennituu miti maalitti jetteeti maqaa kan jijjiirate. Qeerrootti xiyyeeffadhee jira gaammoo. Aywa. Ati wallahi ergaa. Oro dhagaartaa? Gaafii cimaadha wallahi lazim. Maqaa tiiktookiitiin gaafii dhiyeesse jechuudha. Naan kennituu miti kunoo wanni diimaadhaan agartee miti. Eshi akkamitti irraa fuuchuu fi dandeenya. Daganaa Omaanii fi Suudii walirraa fagoo obboleessoo akkamitti dhufti. Mucaan fiizaa qabdi moo qabdu. Akkamitti dhufuu dandeessi. Fiizaan dubartii argamu moo argamu waan kana akkamitti wanni kun. Nadalaga irraa nadalaga kana si rakkoo tokko hin qabu. Fiizaa si dalaga. Ani moo wallahi wayi aartii wayi aaritti baata hin sodaataa garuu. Wayi aaritti baata. La maaliin itti baabbo. Nama sabrii qabu. Wallahi Rabbi jedhime. Wallahi nama sabrii qabu. Waan gootu ofiisi. Allahu akbar. Maalin godhe waan tokko. Eshi keengi kamaal abdata ko beektaa kamakkaa keengi kamaal beektaa. Ani siidhumaaf laphee baataara. Siidhumti nuun miidhamaa ta'e laphee baataara. Maaliif? Awwaa gochuu miti inuma shakkaa jira jechuudha. Maal taate jettee shakkitame? Madiinaa yeet kuna wallahi. Maal taate shakkita? Amma dhufanii jiranii miidiyaadhuma kanarra iyyuu hin jirtu. Isiin? Eshi? Nan dhabe. Atama afuuruma si dhabdee cin qabaartamti amma? يا أخي جال لكم تجيو من عند رب العالمين ربي على ما برافتين جال لكم بر وسوق راجع دي كنا كدو فتاة دفتر ما كيس أبد بيتا أمو كيستو جال لي المونا ما كان نمت دبلو كان نمت شرفه قاف أنا مثلا أفكار سي قاف سين ما بلوفت قاف سين سلكي خازور الد قاف سين دممت أما إسا لقام ما خير ربي سبيكا نياتي سي نيات مارا لقام سي لقام مارا الربي كبارا إسا ربي سبيكو صراحة لقام بدومي أيو دي سنتارا مان سي سارا أرجان جرتان Sirba tokko jira naannoo Jimmaa tokko hin jaalanne giddiin naqamnaa jira yeroo ijoollummaa kiyyaa obboleessa keessatti sirba beektaa. Intala wayii jaallatee nama jalaa fuudhee jennaan yeroo hunda walii gaddeebee sirba kana sirbaan dhagaye rakkoo fatanaa barbaanne koo wallaahi. Yaa Rabbi ati nama wal jaalate wal dhabsiisi yaa Khaaliqaati yaa Arhamar Raahimiin yaa akhi Rabbiin kadhaafi wallaahi. Rabbi wal ta'e kadhaafi Rabbi siifa laafisu inshaa Allah. Tokkoffaa ammoo wanni kuni wa'alam waan Rabbii sirra murteessee sii dabarsee jiru. Sii galee miti. Waan Rabbiin sii dabarsee waan Rabbiin sii jaallate tokko jaalladhu ati. Yookaan Rabbiin hin argatte dheesii galmeesse yookaan immoo hin dhabde dheesii galmeesse garuu an akka obboleessa tokkootti. Matooshii imlaastii sa'ochi matooshii taaptaabii dhibba naaf guutaa kuma dhibba naa guutaasti. Eshi ammaan sillee qirsiin hin jedhii waan si gaafadhu wayii jira. Amma osoo kaatee fuute jechuudha. Surree uffachuun dhiifti. Mataa qullaa bahuu hin dhiifti. Miidiyaarraa ni galti. Akan tala islaamatti hijaaba uffattee nagaa rabbitti wanni jetti. Dhaggeeffadhaa duraanuu kan nuti wal lolle sirba dhiisii hin dhiisu irratti wal lolle. Tokko. Yeroo san ikkoo surree miti rifeensi mataatiin mul'atu. Yeroo duraa keessaa wal jaallatan jechuudha. Yaa. Eshi. Ullee deeqaa si ustaaz deeqaa lama. Eshi. Kana koppii linkii kana gochisiisa. Eshi deeqaa lama kanas.
Ashi. Itti deebina taaptaap koppii linkii qofa gadi qabaati. Riipoost godha maaliif vaariyaaliin mana antini haa ta'u. Taaptaabii kana dafaasti. Dabil tabar. Galatooma. Ajandaa uummata qofa dhaggeeffachuu qofatu hin ta'in manichi akka inni jabaatu godha. Let's go. Warri moojiidhaan kolfaartan nutti deebituuti yeroo tokko ande daqiiqaa tokko qofa istii dabil taabii hundi keessan taaptaab argu. Ustaaz Hamzaasi follow godhadhaa hundi keessan. Oro giftaris follow godhadhaa. Biyya Suudii fi Riyaadiin keessa warri jirtan warri nu barbaadan jechuudha. Dafa. Eeshi. Amma gaa khayru erga dubbiin akkas ka ta'u ta'e amma fakkeenyaaf buleettiin keenya kun tokkoffaa surree bartee mataa qullaachi as ba'uu bartee yoo kaatee fuute ni sirroofti ni qajeeltettee yaaddaati. Malee. Garuu jaartiin akka jaarsii godhe taati waan ta'eef dhugaadha. Jaartii jalloo meeqatu jaarsa argattee nan qajeelte. Jaartii qajeeltuu meeqatu jaarsii jalnaan jallatte kun akka abbaan manaa godhe haati manaa taati. Amma tokkoffaati waa laman siidhama. Yeroo fitnaan namatti bu'e yeroo rokkan namatti bu'e rabbiin waa lama of gargaarsa jedhe. Tokkoffaa rakaa lama kaatee salaatta waajibaan alatti jechuudha. Rakaa lama ni salaatta. Lammaffaa immoo ni obsita. Biyya barahaa keessa teessee kan haatiin jirre kan abbaan jirre kan obboleessi hin jirre badoo keessa teessee nyaata dhiiftee dhugaatii dhiiftee riba dhiiftee sammuu si gadhiisa waan ta'eef tokkoffaa rakaa lama salaatii rabbi kadhu lammaffaa immoo obsi cimi jabaadhu yoo rabbiin kan kee godhu keetuma taate yoo rabbiin kan kee ta'an hin goone immoo halas ilmi namaa tun du'aan wal dhaban kan jiruudhaan dhiisi jechuudha. Kan isii caalu rabbi sii kennaati of amansiise dhiira dadhabaa of hin godhin bro yoo xiiqiin keessan jiraanne yoo jaalala qofa ta'e si galee waa hunda akka isaan jedhaaranu itti yaadiiti sirriitti yeroo fudhadhu itti yaadi maaliif kan isii caaltu waan hundaan argachuu dandeessa waan ta'eef yoo itti yaaddee jette xiiqiin qofti si keessa dhabamnaan amma namni yoo xiiqiin kee keessa jiraate hin dhiisu namni namatti caala bartu wa alaikum salaam bibiseen seen namatti caala sun. Kanaafuu waan gochuu hin dandeenye tokko waan hojjechuu hin dandeenye tokkotti sammuu kee of hin jeeqin waan hojjechuu hin dandeenye waan raawwachuu hin dandeenye waan hamma jettee biyya tokko hin jirtu dhaqxee dargaggeessa hiriyoota kee waammattee qabdee fuutee galuutti biyya tokko hin jirtu sii galee. Kanaafuu biyyoota garaagaraa jirtan waan ta'eefi of hin miidhin sammuu kee of hin miidhin sii galee. Nyaata of hin dhowwin, dhugaatii of hin dhowwin. Ammas immoo dhiira dadhabaa dhiirantini waan dafee irratti kufu of hin godhin bakka. Nama cimaa ta'i. Yeroo ammaa kana kan si barbaachisu sii galee. Kanaafuu situ waan hundayyuu of hirkaa qaba. Waan barbaadde gochuu dandeessa sii galee. Akka yaadutti yoo dubbiin dhugaa ta'ee fi nama cimaa ta'uu qabda. Ofii keetiif jabaachuu qabda malee nama laafaaf gootee nyaata dhiisuu maal dhiisuu deebitee immoo nyaata dhiisuu kan kee ummatatti ummanni sababa si nyaataan jiru maal isiin yeroo akkasii kana itti toluu danda'a amma fakkeenyaaf waan tokko itti dhaga'amaan jiru ta'a yeroo akkas taatu. Daran kana caalaa akkati miidhamtu barbaaddi ta'a maaltu beekama. Isin qeerroo kaafuudhaa si rakkoo tokko hin qabuuti. An sabrii karaa sabriin irratti dhiisa nan sabaraati. Qeerroo kaasii fuchuu moo? Fuudhanii isa keessan ga'amma fakkeenya amma dhaggeeffadha tokko faate qeerroo irraa fuudha jechuu osoo hin taane ati qeerroodhumaan walii galtaate ilaalu kan haala mijeessisee ergullee isatu gartee ji'a lamoo meeqa of bira kaa'e sigaleen tokkoffaa amma qeerroon akka obboleessaa hin qabaate siidha yoo isii argachuu barbaadde ati qeerroo maal jedhaara bettu qeerroo maal jedhaara bettu qeerroo jaalataan jirtu akka jedhe anaaf isa kan walitti naqaaru samiti anaafsi. Lakki qeerroo waan akkasiin hojjetuutu isin jaallannaan akkamiin akkana jedhamaan jedhuunni mucaan nama nagaate nan beekaan. Buna fidii fiduu ustaadi. Meesii. Buna fiduu deemaa. Eessa? Duudanii. Duudanii. Argannaan. Wallahi. Amma. Wata tola biduu gootatti. Naan billaban. Koi. Amma
Kami kan quuftuu jettee banate tokko immoo quuftuu biraatiin immoo kan banattee tokko. Quuftuun amma bar quuftuu baay'ee tachees baa beektaa yoo quuftuun tokko wanni taate. Amma yaa obboleessa kiyya yaa habiibi khayru maqaan keetu khayruudha. Rabbiin waan khayrii ta'e rabbiin gartiisiif filatu. Khayriin tokko gaafa namatti dhufuu kaate jedhan sharrii fakkaattee namatti dhufti. Meebii torban tokko mataan si dhukkuba ta'a malee wanni sanaan booda jiru waan gammachuu ta'utu mala waan ta'eef tokkoffaa ati waan kana qabbaneessi. Lammaffaa qeerroo wajjin araarame salaamu alaikum qeerroo jaallattee beekta. Waan jaalalli si godhu ni beekta. Anamma kunoo barahaa uumaanii keessa hin jira. Irribiin adii nyaatiin adii dhugaatiin adii rakkoo keessa hin jiraate aboo sagaluma sii dhaga'uun barbaada.